Maa kennee of ajjeesuu fa'aa barbaadeen ture dhugaa rabbiidha. Iyo mana godha hawaasni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kan arge hedduu garaan koo na gubate. Ay haadha Rabbii gaditti wanti gabbaranitu jiraate, wanti sagadanitu jiraate haadha ture. Garuu wanti Rabbii gaditti gabbaramuuf, wanti Rabbiif gaditti sagadamuuf waan hin jirreef malee. Viidiyoo kanarraati dhiifama naa godha hawaasni, jaalladhee miti. Haadha kootu seenaa keenya tokkotu haadha koo waliin kana fakkaata seenaa wayiiti. Haati koo Rabbiin ilmoo 3-4 isaaniif kenne, tokko jalaa duute, tokko hangafa keenyan haadha ijoollee meeqaadha. Isheenii kiristaana, yeroo kiristaanummaa daana haati koo. Obboleessa kiyya xiqqaa tokko kan ana waliin as keessa jirutu jira. In dhukkubsata yeroo hedduu haati keenya nutti rakkatanii qoraan duddatti unuun qoleetti baatanii nu guddisan. Guyyaa tokko haadha kootti natti hima. Mucaa obboleessa kiyya isa xiqqaa kanaan dhukkubsata, akka malee dhukkubsata. Isaan haati keenya qoraan duddatti baatanii unuun qoleetti baatanii kan isaan nu guddisanii mana namaa jala bulanii nu guddisanii. Guyyaa wayii obboleessi koo kun ni xiqqaan dhukkubsata akka malee. Mucaa kee kana shintibeetii buusii jette dubartiin tokko irrallee hin jirti. Rabbiin umurii ishee haa dheeressu du'aayii kadhannaa fi Rabbiin fayyaanfatanii jira. Rabbi dubartii sana Rabbi fayyaatiin isheenfatanii fayyaa guutuu Rabbaa kennuufi. Haati koo garuu dhala kootti kadhadheen guddisa malee, tirakkadheetti beela'eetti waa meeqa ta'een guddisa malee dhala koo shintibeetiin buusuu jedhan. Haadha ammaatu maal jedhee, yookaan dhala nama kanan namaaf kenna malee yookaan ofiin ajjeeseen namaaf kenna. Agartanii ilmoon koo haa jiraattoni dhala koon ajjeesen jettu haati. Rabbiin haati kun yoo viidiyoo koo akka carraa agarte Rabbiin nuuf dabarse abshir sii dabarsa. Ilmoon kee kun, ijoolleen kee kun bakka gaarii sii gahaniinnaan qananiitee alhamdulillah jireenya dura jiraannu ramma jireenya gaarii jiraataa jirra. Haadha keenyallee alhamdulillah jireenya gaarii jiraachifataa jirra. Qoraan dura baatamu sanarraati, mana namaa adeemee lolla'amu sanarraa haati keenya alhamdulillah bilisa ba'aniiru. Warri peejii kana chaaritii nutis nama jedhu galatooma, ulfaadha, kabajatu isiniif mala. Rabbiin waan isin hojjettaniin miindaa isiniif haa kennu, itti isin haa badhaasu, waan ofii jaallatu Rabbi isiniif haa qoodu. Haadha yeroo jedhamu salphaa isinitti hin fakkaatina. Haati adda. Agartanii waan haati kun jettu. Ani wanti na dhibummoo biyya haati akkasii keessatti, rakkattuu keessatti, waraanni keessatti baay'ata sababa goolama siyaasaa. Maaloo warri siyaasaa kun mootummaan biyya bulchus ta'e qaama eenyuun haa ta'u haadha akkasii haati biyya sana keessa jira. Yoona kana kun isa kaameraan argedha, kan kaameraan hin argin meeqatama jira. Rabbuma isin uume isinitti haa ta'u haadha akkas taatii nama guddistu kana laalaati. Adaraa siyaasa wal nyaachuu wal ciruu kana keessaa ba'aati. Adaraa haadharraa dhalattanii. Adaraa uumaa waa hunda Rabbii tokkicha mootii mootowwanii isa ta'e isinitti haa ta'u. Adaraa
hawaasa kanarraati waraana dhaaba kanuman jedha galatooma Yesuuf barbaadeen ture dhugaa rabbiidha. Bakka akkanatti garaa kutadhee ijoollee koorraa adda ba'umoo nan dadhabe. Viidiyoo kee namoonni baay'een ilaalanii baay'ee si gaddaa turanii si gargaara jedhanii illee waadaa si galaa turanii namoonni si gargaaraa jiran illee jiru. Illee akka keenyatti wanta yaadnee qabna. Amma kan dhufne namatu ergaa nu erge jennaanidha. Ustaaz Ahmed jedhama. Biyya alaadha kan inni jiraatu. Maal siin jedhee anis seenaa akkasiin qaba. Harmeen koo akkasitti kan na guddiste seenaa kee gaafan dhaga'u baay'een gaddee jabaadhu. Wanti hin darbamne hin jiru wanti hundumtuu hin darbaa rakkinni har'aas hin darbaa jabaadhu siin jedheera. Ergaa wayii nutti ergennaadha kan nuun dhufne qarshii 3,000 harkatti itti naa kenni naafaa gammaduu siin jedheera ko. Baay'ee waan keessa nanaan sammuu kootti natti dhagahame jireenya koo kanaan duraarrayyuu isin amma ijoollee wallaalaa ola deemaadha wanta rakkina sin beektanii akka kana namaa gadditanii daqiiqaa tokko gidduutti anaaf dheengadda mana koo kana naa guuttanii wanta qabdanii uffannaan takkaa uffadheen beelleellee na uffistanii isaan na gargaaran kan ammoo waaqayyo fuula kootu hin beekin akkasumaanii rakkoo koo hubatanii akkasumaan rakkoo koo dhaga'anii waan na hubatanii waaqa isaanii sodaatanii warra na gargaaran kan ammoo waaqayyo gargaarsa hin jirre isaaniif godhu qabeenyaa isaaniillee qabeenyaa guddaa isaaniif kennu akka na gargaaranii waaqayyo inni isaaniin uume innanaanis uume isaana gargaaru waaqayyo qabeenyaa hin jirrellee isiniif kennu isiniifis kaniif akkasuma rakkataa deemtanii barbaaddanii kan kana caalaatti gargaartanii beekamtii addaa waaqayyo isiniif kennu jedha dhugaa baay'ee gammadeen jira. Obboleessa keenya Ustaaz Ahmed baay'ee galatoomii ulfaadhu siin jenna. Akkuma kana namoonni obboleettii kanan gargaara jettanii iyyaafachaa turtanii akkaawuntii kan gargaarsa armaan gadii irratti gargaaruu dandeessu.